Kanaaf gooftaa gootichaa ayyaana kennu golgee lafa sababii cubbuu gogeerratti margu margee akka gaarota Gilbo'aa ta'eera jireenyi keenya. Dubbadhu amma si dhageenya. Utuu dhiisaa nuun jettoo daangaa baay'ee darbinee warra siin faallaa ta'an wajjin cimnee firoomnee dhiheenya qalbeeffannee dhuma sirraa fagaachuu araarri kee Edeniin aadaa cubbuu waliin nuun galchuu. Kanaaf gooftaa gootichaa ayyaana kennu golgee lafa sababii cubbuu gogeerratti margu margee akka gaarota Gilbo'aa ta'eera jireenyi keenya. Kanaan dura siin dhageenye. Dubbadhu amma si dhageenya. Barra laansiif hojjannee akka namaatti gaariidha. Madaalii keetiin garuu amma beeknu ol duwwaadha. Wanta addaa dinqisiisaa barbaannee hedduu hiyyoomnee amantiin daa'immanii umuriin garuu dulloomnee. Kanaaf gooftaa gootichaa ayyaana kennu golgee lafa sababii cubbuu gogeerratti